Hordoftoonni yoo kabajamoo arraas viidiyoo takka badheessanii dhiyaadheera. Viidiyoon kun ammoo akkuma duraan beekamu appilikeeshiniidha. Aappiin nuti galakifnu maasofirii waan ta'eef yeroo hundaa'u isa kana. Inni kun ammoo koodii qaba. Akkamitti hojjetu kan jiru waliin ilaalla. Serverii isaa ilaalla. Achi booda koodiin isaa argamti kan jiru waliin ilaallu. Fakkeenyaaf inni kun haarawaa appilikeeshiniin kun haarawaa amma dura namni itti fayyadamne eega gaddifamee wanni guyyaa muraasa mee ammaan tana hojjechuu jira waan ta'eef isa kanaan hojjechuu jira. Yeroo takka warra viidiyoo sooshaal miidiyaa isin garsiiseen achi booda immoo serverii isaa irratti waliin haa deebinu. Keessoon isaa immoo maal akka ta'e waliin ilaalla. Amma akka hojjechaa jiru isuma kana ni argitan jechuudha. Salphatti oguu viidiyoo tana TikTok liivii hojjechuu isaa erga argine booda mee isaa keessoo isaa ilaallu asumarratti warreen immoo isaa gabbuufachuuf yaaddanis amma gabbuufadha garuu immoo koodiidha qabu waan ta'eef inni kun mee of haa godhaan immoo of oguun godhee wanni inni irratti hojjetu maal akka ta'e waliin haa ilaallu. Moobaayilii akkuma ilaaltanii gartan warreen moobaayilii yeroo hedduu natti dhaammataa jirtanii Moobaayiliin ammaaf numan hojjenne bakka hundatti isumaatuun hojjenne silaa isin hojjette inni finna ture. Walumaa galatti serveriin inni irratti hojjetu yeroonni inni irratti hojjetu jawwii qofa kuni jawwiidhaa fi zeen qofa irratti hojjeta. Jawwii fi zeen irratti ammoo moobaayiliin warra 25 akkasuma warra 60 39 kanaatu jira. Yeroo amma dhaamsee jiru kanatti immoo inni hojjetamoo hin hojjetu yeroo tokko yuutuubitti deebi'een isin garsiisee akka hin hojjenne jechuudha. Warreen shakkii yeroo hunda qabdan akka hin shakkine isin godhuudhaaf akkuma ilaaltanii gartanii mara malee hin hojjetu. Hordoftoota kabajamoo mee isa kana dalasiifnee haa ilaallu irra deebinee appilikeeshiniin kun isa kana amma ooniin godha. Yeroo bifa salphaatti hojjeta. Isinillee tursiisu akkasuma mallee keessa isinii bulee isinii oola inni kun keessa hin bobu akka appilikeeshinii kaaniiti miti. Walumaa galatti itti deebinee amma yuutuubuun mantana reefuun tana dideessanii hogguu ilaallu bifa salphaatti hojjetee jira. Hordoftoota kabajamoo irra guddaa keessan ammoo hogguu dhuftan viidiyoo hogguu ilaaltan laayik hin gootanii laayik godhaa. Viidiyoon nuti galakifnu yeroo irraa fayyadamtan laayik godhuudhaan nu jajjabeessuun keessan silaa isin rakkisu. Warreen ammoo appilikeeshinii kana telegiraama irraa gannu buutii jettan akkuma kanaatti gara jalaa dibkireeshinii jalaan isinii kaaya. Dibkireeshinii hogguu jennu xiyya kana garagalchitanii yeroo hundaa'u irraa fayyadamuu hin dadhabina isiniin jechaadha. Ammoo viidiyoo tana namoota baay'ee ilaalee akkasumatti immoo laayikiin isaa 19 qofa ta'e. Laayik godhuun nu jajjabeessu waan ta'eef viidiyoo laayik godhaa. Mee ammaan tana appilikeeshiniin kun eessa argama kan jiru yeroo hundaa'u bakki hogguu appilikeeshiniin dura dhufu itti maxxansu telegiraama ni seentanii. Telegiraama hogguu seentan telegiraama gada oroo sarchii gootan warreen hin qabne warreen ammoo feesbuukaa yuutuub jalaa argitan viidiyoo hunda jalatti maxxansee waan hin jiruuf dibkireeshinii gara jalaa hogguu dhuftan irratti gadhooytanii telegiraama kayya ni argattu. Kun ammoo telegiraama seentanii telegiraama gada oroo lakkoofsa 2 hogguu jettan ni argattu waan ta'eef. Aappiin kun ammaan tana appilikeeshiniin kun isa kana asumarra dha'uudhaan gabbuuftana nama instaal godhee jiru waan ta'eef nan barbaachisu. Koodii appilikeeshinoota kana ammoo koodii kana kun asirratti layxanii inni argitan jeeyyaadha. Koodii isa kana kan xumura kan itti layxanii fi kan gubbaa kan itti layxanii fi kun isiniif hojjeta waan ta'eef appilikeeshinii kanatti fayyadamaan isiniin ja'a. Ammoo hanga appilikeeshinoota haaraa biraatti walitti deebinutti arraaf kanumaan naaf turaan isiniin ja'a. Baay'ee.